So welcome to the YouTube channel. So baganakan kara YouTube wakan channel barnota zain YouTube tenakan dufte jecha arra barnota kutaa sagali party jaffa review question raa eegalle jechuudha. Obsaan akka xumuratti akka nu hordoftan carraa gaarii barnoota gaarii isiniin jenne jechuudha. Okay, review question. Select the correct answer from A to D. Number 1. Which of the following is an organism within a cell? A. Nucleus. B. Chloroplast. C. Mitochondria. D. Cytoplasm. So the correct answer is D. The second question. Which of the following is not one of the 7 life processes that characterize living things? A. Movement. B. Language. C. Reproduction. D. Respiration. So among the 4 alternative answer choice, the correct answer is B. Language is not one of the characteristics that describe living organisms. Okay, number 3. One of these is a tissue in the human body. Which one? A. Heart. B. Stomach. C. Muscle. D. Uterus. So among the 4 alternative choice, the correct answer is C, because heart is organ, stomach is organ, uterus is also organ. The only tissue is muscle. Okay, let us see the subtopic, the new topic, the cell and its environment. In human beings, just like all other living organisms, dissolved substances can move into and out of your cells across the cell membrane. So, akkuma beekamutti matuureen teenya kan haaroon irraa maal jenna? The cell and its environment jechuun seelii fi naannoo isaati. Seelii fi naannoo seelii jechuudha. Namoota keessatti akkuma bineensota biraa substaansii yookaan immoo moolekuuliin bulbulamaan wal make bakka tokko karaa bakka takka deemaa jechuudha. Seel membiriin keessa. Mee akkaataa sosochii moolekuulotaa seelii keessa taasiftuu fi seelii keessatti taasiftuu seelii keessaa karaa alaa taasiftuu turooni bakka sadiitti hirree ilaalla. So there are 3 different ways: by diffusion, by osmosis, and by active transport. Karaa sadiin kanaan moolekuulonni garaagaraa seelota keessa geejjibamaa jechuudha. Seela keessaan seela keessa ni seenaa jechuudha. Karaa diffusioniitiin, karaa osmosisiitiin, and karaa active transportiitiin jechuudha. So let us the main point that we should understand is osmosis and diffusion is no need energy to take place. Osmosis and diffusion is no need of energy to take place. Akkuma beekamu osmosis fi diffusion energy barbaadan yookaan anisaan barbaadan gaggeeffamuudha. Passive transport. Active transport immoo gosa geejjibaa moolekuulotaa ta'e kan energy barbaadu ATP barbaada ATP. So let us start with the diffusion. Diffusion is a net or overall movement of particles or ions from an area of high concentration to an area of lower concentration. Diffusion jechuun sosochii yookaan muuvimentii moolekuulotaa yookaan paartikilii yookaan ayanii yookaan mineraalii kan bakka walitti qabamiinsa paartikilii, walitti qabamiinsi ayoniitii fi walitti qabamiinsi mineraalii jirtudha. Karaa bakka walitti qabamiinsi moolekuulii paartikilii fi ayanii xiqqaa jirutti kan yaa'u jechuudha. Maaliif paartikilootaa fi ayanoota garaagaraa gartee yeroo bishaan keessatti makamu kana bakka inni walitti qabamiinsi guddaan paartikilii jirudha. Karaa bakka walitti qabamiinsi guddaan paartikilii islaamuuf ta'uu qabusanii xiqqaa jiru kan yaa'u jechuudha. Along with concentration gradient, seera concentration gradient hordofee jechuudha. Akkuma beekamu seerri concentration gradient lamaa jira. Wantoonni garaagaraa bakka rukuni guddaa qaban irraa gara bakka rukuni xiqqaa qaban deemaa kan lafa kaawwasan jechuudha.
So diffusion takes place because of the random movement of the particles of the gas or a substance in the solution of water jar. Diffusion kan gaggeeffamu random particle randomly kamatti gattee socho'uu isaanii irraa kan ka'e gaasonni garaagaraa yookaan immoo ayanii solution yookaan immoo bulbuloonni garaagaraa kan bishaan keessatti taasifamu hundi yeroo taasisu gaggeeffamaa jechuudha. So let us see these figures indicate how diffusion takes place. Fakkiin tun maal himti diffusion akkamitti akka gaggeeffamu jechuudha. Bakka biikarii yookaan immoo baaldii tokkoffaa kana keessatti ayanii kana keessatti maal ta'e asamuu mati adding blue particle blue ta'e kana yookaan agartee particle blue ta'e kana asitti na'e jechuudha. Yeroo jalqabaatiif particle gisee asitti na'e blue ta'e kana asitti na'e jechuudha. Yeroo jalqabaatiif walitti hin makamne jechuudha. Isa lammaffaa irratti immoo akkuma beekamu makamu eegale jechuudha. Takka isaan biraa kaatee keessa qottee eegale jechuudha. Walitti makamu jechuudha. Diffuus ta'u molekuuliin gurraacha kun kan keessa molekuulii bishaan keessa diffuus ta'u eegale jechuudha. Sadaffaa irratti immoo inuma sochii haalaan eegale jechuudha. Hundi dabalanii fi olii gadi yaa'u jiran jechuudha. Sanduuqa kana keessa waan baatee kanas olii gadi yaa'u jira jechuudha. Dhumarratti maal kun amma laal wal keessa makame dhume jechuudha. Complete diffusion complete ta'uu isaati jechuudha. So haala kanaan wani barreeffama gubbaadhaa waa'ee taateewwan asirraa kan himaa jechuudha. At the moment adding a blue dye particle to yellow mixture they are not mixed at all. Hin makamne walitti makamne jee yeroo gabaatee fi yeroo asirratti as the particles move randomly the blue ones begin to mix with the yellow ones. Particle yeroo randomly waan immoo saffisaan battala tasa fiigee deddeebi'u waan ta'eef kanaafuu eegalee jechuudha. Kana baanaa jechuudha. Asirratti as the particles move and spread they pump into each other and keep spreading as a result of all the random movements here. Sochiin hedduu haalaan saffisaa dabalee jechuudha. Particle wal keessa randomly fideddeemu saffisaan dabaluu isaati. Dhumarratti maali? Eventually the particles are completely mixed and diffusion is complete. Guutuutti wal makee jira. Diffusioniin dhumee jira jechuudha. Okay, let us come with the factors affecting the rate of diffusion. Taateewwan rate yookaan saffisa diffusion kana jijjiira yookaan immoo irratti dhiibbaa qaban haa ilaallu. Factors affecting rate of diffusion. Number 1, steepness of the diffusion gradient. So mee tokkoffaa steepness of diffusion gradient kan ilaalla. Maal jechuudha? Difference in concentration between point A and point B. Garaagarummaa rokkina qabee lamaa tokko jechuudha. Qabee takka point A goone qabee takka immoo point B goona. Xaasaa garaagaraa keessatti yoo concentration yookaan immoo rokkinni wantoota bulbulamuu sun wal caale saffisni rate of diffusion yookaan immoo dandeettii saffisaan walitti dabalamiinsa yookaan wal keessa makamiinsi molekuulii sanii ni dabalaa jechuudha. Inni itti aanu temperature. As temperature increases, the rate also increases. Yeroo temperature wanta tokko molekuulii tokko dabalu rate of diffusion yookaan saffisaa walitti makamiinsi molekuulii sanii ni increase dabalaa jechuudha. Because particles move more quickly. Sababni partikiliin haalaan yeroo temperature dabalee haala waan sochii walitti makamtuuf kanaaf jechuudha. So the warmer the molecules, the more rapidly it diffuses. Yeroo lakkuu molekuuliin oowwaa deemu deetii walitti saffisii walitti makamiinsi molekuulii sanii dabalaa deemaa jee. Inni itti aanu sadaffaa distaansiidha. Adda fageenya jechuudha. As distance increases, the rate of diffusion decreases. Distaansiin yeroo dabalaa deemu, distaansiin wantoonni keessatti diffuus ta'an sun, keessatti faca'uu barbaadan sun, molekuuliin barbaadan sun yeroo dabalaa deemu, rate of diffusion yookaan dandeettii saffisaa walitti makamiinsi molekuulii sanii ni hir'ataa jee. Fakkeenyaaf white room and narrow room with perfume. Fakkeenyaaf mana bal'aa tokkoo fi mana baay'ee dhiphaa tokko
keessatti shittoo haa biifnu. Shittoo kan karaa ulaa jalatti mana bal'aa tokko keessattis dheedee xarafa ulaadhaa dheedee shittoo fiif goonaa jechuudha. Shittoo fiif goone san manni bal'aa san keessatti yeroo guddoo fudhattee jechuudha. Saffisaan mana bal'aa san keessa wal geessee bakka hunda koronaa hunda geessee namicha keessa yeroo hunda shittoo sun dhufuudhaaf yeroo fudhattee jechuudha. Saffisaan bakka hunda wal gahuun sun ni hir'ataa jechuudha. Yoo mana xiqqaa ta'e mana xiqqaa firaayii tokko qofa qabu fakkeenyaaf firaayii tokko qofa qabu. Haata firaayii lamaa qabu dhiphumaa ta'u gabaabaa deemee hulaa san jalatti hulaa jalatti yoo piif shittoo takka goote shittoon sun saffisumaan yeroo xiqqoo tokko keessatti mana isa wal geessee maaliif distaansii yookaan distaansii irra taa'an ta'e jechuudha. Lakkoo distaansii wantoonni diffuus keessa socho'an molekuuliin keessa makamuu barbaadan bal'ataa deemuun reetu tuutiin dandeettiin walitti makamiinsa saffisaa waliin makamiinsa molekuulii sadii irra taa'aa jechuudha. Number 4 thickness of the membrane. Furtiin seel membrane inni keessa socho'u jechuudha. Furtiin seel membrane inni keessa socho'u. As thickness of cell membrane increase, the rate of diffusion decrease. Yeroo furtiin seel membrane keenyaa dabale rate of diffusion yookaan immoo sosochiin molekuuliin seelota keessa seel membrane keessatti taasisu irra taa'aa jechuudha. So osmosis. Amma karaa osmosis dabarra. Osmosis is a special type of diffusion where only water molecules move across a partially permeable membrane from an area of high concentration of water to an area of low concentration of water. Kanaaf osmosis jechuun gosa diffusion isa addaa ta'e kan sochii water molecuulii jechuudha. Yeroo molekuuliin bishaanii bakka bishaan guddaan jirudha bakka bishaan xiqqaan jirutti permeability yookaan membrane keenya keessa yeroo inni socho'u jechuudha. Membrane biqilootaa fi bineensotaa keessa yeroo inni bakka bishaan guddaan jiru bakka bishaan xiqqaan jirutti yeroo inni socho'u jechuudha. Osmosis jedhama jechuudha. So karaan fakkeenya bishaan karaa hiddeetti biqilootaa seenu karaa osmosisiitiin jechuudha. So tunis fakkii tanii miti laal random movement of water molecules due to their kinetic energy kana baanala. Kun molekuulii bishaaniitii gatti olii gad fiiga qaama seemii waan kun inni hullaa seel membireedha asii gatti gartee uraa qabu kun seel membireedha. Kanaafuu molekuuliin bishaanii kun seel membireedha keessa seenee seel membireedha kana keessa dabree molekuulii sukkaraa kun amma bishaan gurguddaan kun molekuulii sukkaraati. Karaa seel membireedha kanaanii karaa molekuulii sukkaraa seenaa jechuudha. Bakka bishaan guddaan jirurraa bakka bishaan xiqqaan jiru jechuudha. Bakka isa sukkaraa ta'an guddumaata sukroosii kun sukkaraati. Sukroosii heddummaata as seenaa jechuudha. Sukroosii kun immoo akkamitti seenuu hin danda'u jechuudha. Large sucrose molecules cannot pass through membrane. Akka seenee karaa bishaanii kan seenuu hin danda'u jechuudha. Uraa xiqqaan qabu seel membrane inni ittisaa jechuudha. Bishaan immoo akkasii dabarsaa jechuudha salphatti. Akkasii asirraa achi dhaqaa achi dhaqaa jechuudha. Haga bishaan kun equilibrium ta'u waan as keessa fi as keessatti wal qixa ta'utti. Yoo bishaan duraan keessa galtama jiraate keessa duraan parsantii kudhan jiraate haga bishaan parsantii 50 asii fi asii dhugaatti itti fufuu isaati jechuudha. So kunis kii jennaani inni diimaan kun sukkara molekuulii bakka bu'a. Inni kun immoo water molekuulii bakka bu'a jechuudha. Agarsiis deebi'uuf na sirriitti ni kaa'e. Laal kunis amma water molecules attracted to the sucrose. Water molecuuliin karaa sucroosii kana attracted kan argamu jiraachuu isaati. Kun immoo sucrose solutionidha. Agarsiis deebi'uuf na sirriitti ni godhe. Kun immoo ijaa kun laal. Allows show amount of water movement in each direction. Inni kun maal hima as deemu kun bishaan baay'inaan asirraa karaa asii deemaa jiraachuu isaa. Inni kun immoo bishaan xiqqaan sukroosa kan keessaa karaa bakka bishaan guddaa jiru kanatti deemaa jiraachuu isaa jechuudha. Hamma bishaan sosochii bishaanii direction karaa isaan deeman kan bakka bu'aa jechuudha. So this is enough for today. Agak yeroo biraa leessanii biraatti walitti deemutti nagaan jiraadha.